Do you enjoy spending time with people who leave you feeling drained? Namoota gammachuu siif hin kennine waliin yeroo dabarsuu jaallatta? Yeroo haadha manaa kiyya waliin haasawaa jalqabne na yaadadha. Hariiroo fageenya dheeraa waliin jalqabneerra. Waan hundaa ifa baastee natti himte turte. Erga imala kiyya isa lammaffaa fi isa sadaffaa as biyya Awustiraaliyaa ta'uu kiyyaan isheen immoo biyya Ameerikaa waan taateef yeroo wal arginu in dadhabdi turte. Galata Waaqaa ani kana booddee ishee hin dadhabsiisu. Yeroo baay'ee argamuu kiyyaan humna argatti turte. Garuu nan abdadha. Akka yaada kiyyaa faana walii galtan nuti hundumti keenya uumamaan namoota boqonnaa fi humna nuuf kennan waliin yeroo dabarsuu filanna. Phaawulos xalayaa isaa gara Ibrootaa keessatti yeroo tokko akkamitti biyya isaanii keessatti gammachuu qabaachaa akka turanii fi boqonnaa kan keenya jedhanii waammachuu kan danda'an akka qabaachaa turan ibseera. Waaqayyo Abrahaamiif gara biyya Kanaanitti akka inni isa fiduuf kakuu galee sanarraa jalqabee duuba galagalanii seenaa isaanii akka yaadataniif isaan jajjabeessa. Dirqamsiifamanii garba ta'uun gara biyya Gibxitti gad bu'aniiru. Waggoota 40 kaayyoo malee lafa onaa keessa jiraataniiru. Akkasumas biyya isaaniin abdachiifamni sana dhaaluuf dhaloota achi keessa turan waliin lola guddaa gaggeessaa turaniiru. Dhuma irratti gaggeessaa mootii Daawitii fi Salomoon jalatti biyya isaanii kabachiisuu fi ofii isaaniis nagaa argachuu danda'aniiru. Akkasumas dhuma irratti handhuura Yerusaalem duraa keessattis Waaqayyoof mana qulqullummaa guddaa ijaaruu danda'aniiru. Garuu Phaawulos kan inni hiriyoota isaa yaadachiisaa jiru faallaa moo'icha gurguddaa argatanii boqonnaa xiqqoo qofaa qabaachuu isaaniiti. Akkamitti akka dafanii Waaqayyoo irraa akka garagalan boqonnaa sanbataa akkamitti akka xureessanii fi akkamitti Waaqa tolfamaa naannoo isaaniitti akka garagalan ibsa. Mana qulqullummaa faaluun wanta isa qulqullaa'aa taasisu hundaa xureessani. Dhugaadhumatti yeroo Yesuus lafarra turetti warra Roomaa lafa isaanii isa bareedaa hunda miila isaanii jala galfatanii turan. Akkasumas sabni qulqullaa'aan isaanii biyya lafaa warra baay'ee cunqurfaman ta'an. Kanaafuu Phaawulos xalayaa isaa gara warra Ibrootaa keessatti Kiristoos kan dhufe kaayyoo nagaa buusuuf akka ta'e ibseera. Inni namootni ifaa fi wanjoo isa salphaa salgii isaanii irraa baachuun gara boqonnaa isaatti akka seenan barbaade. Kiristoos akka isaan Waaqayyo uumaan waan hunda akka uume ta'uu isaa beekuu qofaan nagaa akka argatan akka beekan barbaade. Akkasumas karaa mana qulqullummaa akka Waaqayyo karaa Kiristoos mootummaa isaa keessatti warra isa filataniif waan hunda iddootti akka deebise isaaniif ibsu jaallata. Kakuun fayyinaa kun dinqiidha. Yesuusumti kun hangafni lubaa keenya kan mana samii fayyina keenya mirkaneessee xumureera. Wanti nuti gochuun nurra jiraatu harka isaa isa banamaa jaalalaa fi yeroo hundaa nu simatu irratti boqochuudha.